Ayya Abu Muazin jirani kuno qabaddu kuno. La susu. Ustaz Almal jedhem beeytani deengaddan. Gasin Ustaz Abu Muazin mala jette video Ustaz Abu Muaz baasati argite qabattuun jedheen. Akas. La osoo jirumo ekira dhaabatan video maaltti godhanu. Hundisa kun ragaa qaba sun ragaan fidaa jedhame namoonni ragaa bal'ee yookaan immoo waliin fakkaan waan hin fakkaanne fidan beeytan. Sumayyaan yeroo kiristaana turte. Ashhadu. Qalbii tiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee. Qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee. Garee shahadaa. Yesus waaqa moo nama gartee wandee ko? Yesus in general nama Yesus akkanumatti qabsiisa Abu Muaz. Nabshiraye. Najalaa jetta waan takka bara dheeras beeyna. Guyyaa viidiyoon kun beekamtu waan taateef guddaallee wannaan qabu. Yaa. Tole inshallah. Gara shaadaa deemna. Suusu akka shaada xumurattee mislaa'u gartee Yesus nama jettee ergamaadha jettee nama jaalatama nama qulqullu nama rabbiin saba isaa erge Maariyaami waaqayyoon rabbiin ilma dhiiraa godheesii kan abbaa malee dhalate. Nabi Muhammadis ergamaa xumura gartee Museenis ergamaadha raajota isa dura hundisaa gartee rabbii tokkicha Allah malee waaqni biraa hin jiru jettee ni amantaa miti. Sirriitti. Alhamdulillah. Tole waan sinjir namni si dirqee jira akkuma feetetti illee taatu bara dheeraas keessa waan atilleen taatu namaan waa jechuun dhabdu eenyu jecha islaamoytanii eenyu namni silaa'uu imala dheertuna keessa addunyaa baay'ee jedhanii. Ati kana keessa jirta? Yoo maalaan barbaanne kan barbaadamus jechuun namni tokko amala isaatiin yeroo hunda barbaadamaadha beektanii malee adi barbaadee yookaan waan muslima ta'eef waan kiristaana keessas ilmi namaa akkas nama fuudhu dhabamee miti. Kana jennee dhufne akkaataan itti namni keenya hubatu jal'ina xiqqoo qaba waan ta'eef malee amma asirratti dhaggeeffasaa yookaan immoo barachaa akkam turetti dhugaa bahuu kiyyaan ooluuti dhugaan bahaa fi rabbi tokkicha ta'uusaa yoo asirratti gaaffii deebii taasisaa turtan irratti wanti dhaggeeffadheetis immoo tilmaame hundisaa kun ragaa qaba sun ragaan fidaa jedhame namoonni ragaa bal'ee yookaan immoo waliin fakkaan waan hin fakkaanne fidan beeytan sanumaaf. Mee gaafa dura dhuftuufi garuu wangeela jechuun islaam namni yeroo dura dhufu jechuun yaani lallaba walidatti isin lallaban amantii Yesus gooftaa waaqaa Yesus waaqa nuuf du'e unoonoti waaqni wangeelummaatu hundu Yesus ergamaa rajaa Yesus animumaa gochuu hin danda'u. Kana hunda walidatti isinuma argissanii waan kana hunda waan gartee sooshaal miidiyaa hangam takka turte asirroo? Ani waggaa shaniitiif hin deemaa sooshaal miidiyaa ergan fayyadamuu qabee isiniyyuu kanan bareegaa furdura yeroo sumayyaadhani wal mormitan wayii sumayyaan yeroo kiristaana turte sumayyaan amantii muslimaa yeroo xiqqoo dubbachaa turte deebinu sa'a sanitti ani sumayyaan wal loleen ture. Yeroo baay'ee sumayyaadhaan wal qabnaa maaliifi jechuun jedhamu akkasin jedhaan ani kiristaana ta'ee isaan sanittu jechuudha. Ergasii ishiinis alhamdulillah kinoo kan muslimatti makamtee gara isiitti maramuu deemtatis. Maaltu na booda naan seettee yaadda jechuun gaa namni yeroo garii haadhaa fi abbaan mari'ataa hiriyyaan mari'ataa abbaa manaa taatus jaalallee ta'a namuma jechuun wayitiin mari'ataa nama gariitu gufurratti noo siin jedha namni woohumaaf. Garteen qabeenya isaa garii deemsa dheeraa gariin waggaa gartee ji'a muraasatti fudhatti gariin maatiin okkee jettiin gariin noo jettiin garteen gariin biyya ambaa kana biyyatti yoon galee akkana naannoo kiyya amantii eegaa hangam takka kee kan murteeffattee ati islaamummaa tanaan fudhadheette dheenyuma torbaan kana moo ji'a moo wagga moo hangam takka kee? Waggaa tokko dura namni baay'een muslima nasaayyuun akka haasawaa kiyyarraa hiis ta'ee walitti dhiyeenya ijoollee muslimaatiin hiriyoonni dubartootas ta'ee dhiiraa ani muslimoota wajjinan oolaa jiran amala qabeessonni akkasuma badaanis jira garuu
Ani moo fudeemee wallaahi maalii kana oolan jedhu maatiin natti kolfanii. Ani nama maatii jalas jiraatu miti nama of danda'edha. Maatii yuunatu jiraachisa maatiin nana dhoorgan jedhee yaadu. Yoo danda'ame maatii fiduudhaaf na yaada. Inshallah. Rabbi si alaafisu. Kanuma inshallah. Silaahu bareedeera ol beeyna. Alhamdulillah. Nuti wallahi islaamumma fudhataa namni kun guyyaa tokko rabbi qajeelchuu maleenneeti malee. Saada fudhataan irra fudhatta jedheetis waa hin hawwine rabbumaatu asiin si fide. Alhamdulillah. Yani galanni rabbiif haa ta'u gara shahaadaa deemna. Harka gaaduraan akkanatti qabdanii tokko qabnu inshallah. Quba shanirraa tokkotti ol deebisna waaqayyo tokkichatti. Harka kee tokkicha mirgaa sanachuma waaqatti ol qabi. Waaqayyo isa waaqarra jiru. Teessoo isaa uumama hunda ol jiru sanitti inshallah tokkichuma sanitti amanna qaama biraatii miti inshallah. Harka kee qabatte. Waan arabaatiin jennee oromiffaan jenna inshallah. Akkas. Najalaa jette inshallah. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh ani ragaan baha rabbi tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis nagayaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu. Garbicha rabbii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu baradhee dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos nagayni rabbii isarran isaan irratti haa jiraatu. Rabbii miti ilma rabbiis miti garbicha rabbii fi ergama Allaha kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Allahu akbar. Angasuma. Baga rabbiin islaamummaa sii kenne tawaggaa meeqa hordofaa turte rabbiin subhaanahu wa ta'ala si qajeelche galanni isaaf haa ta'u. Nam tokko ani abumaa siin kennine rabbii tokkicha shamara bareedduu si godhe uummata isaa sii kenni. Jabeeffadhu, jabaadhu, baradhu, barnoota itti fufi gartee garee abdii Musaa irrattis dabala lakkoofsa kee kennii fi barattee tan barsiiftu maatii teetillee tan barsiiftu. Ragaa baha. Ammas keessa kiyyaan itti amanee qalbii tiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee Nabi Isaan yoo Yesuus Kiristoos Rabbi akkan tahin
ربي أكنتهن ilma rabbii sakkantahin ilma rabbiis akkan ta'in nama akka tahe nama akka tahe ilma namaas akka tahe ilma namaas akka tahe gabricha rabbii akka tahe gabricha rabbii akka tahe ergamaa rabbii kan Israa'el qofaaf ergame akka tahe ergamaa rabbii kan Israa'el qofa ergame akka tahe akka hin du'in akka ulii deebi'ee du'uu taa'u akka olii deebi'ee du'uu taa'u ragaan baha. Masha Allah, tabarakallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Obboleettiti yaa Rabbiin baga karaa gaarii karaa haqaarratti karaa keetirratti baga si deebise. Duraayyuu karaan kanaa keeti kanatu si madaala. Kanaaf Rabbiinuu kanarra si dhalachiise, kanarratti si uume, eegas booda akka dhalattu si godhe. Karaa kanaatu dubartiis madaala, karaa kanaa dhiiraas madaala, karaa kanaa xiqqaa guddaa madaala, karaa kanaa beeka wallaala madaala. Fagoo dhiyoo waan banii aadamte islaamummatu madaala.